Itoophiyaatti dhukkuba mpox jedhamuun namni tokko lubbuu dhabuu fi namni 6 qabamuun gabaafamee jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu biyya keessaatti kanaan yoo qabannu oduu biyya alaatiin ammoo Yukureen yeroo ammaa kana waraana cimaa Raashiyaa irratti gaggeessuudhaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 7 mancaasuu gabaasaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii gabaasaatii kan isaan jiran. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabannee hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerra. Itoophiyaatti namni jalqabaa dhibee Maariyee Jaldeessaan du'e galmaa'e. Namoonni dhibichaan qabaman ammoo yeroo ammaa kana 6 gahuu gabaasaaleen baasaniiru. Itoophiyaatti namoota dhibee Maariyee Jaldeessaa mpox jedhaman qabaman keessaa namni jalqabaa lubbuu isaa dhabe tokko mirkanaa'uu ministeerri fayyaa beeksise. Namoonni dhibee kanaan qabaman yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuus ministeerichitti dabaleera. Akka gabaasa ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa baasanitti Itoophiyaa keessaa hanga ammaatti namoota 6 dhibichaan qabamuu isaanii mirkaneeffadheera yoo jedhu isaan keessaa ammoo 5 yeroo ammaa mana yaalaatti argaman jedhuun kaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti namni haaraan dhibee kanaan qabames tahee kan dandamate kan hin jirree fi namni haala yaaddessaa irra jiru jiraachuu hin gabaafamne. Akka ministeerri fayyaa ibsetti hanga ammaatti namoota dhibee kanaan qabaman jiraachuun shakkaman 15f qorannoon laaboraatoorii gaggeeffameera. Guyyoota muraasa dura caamsaa 25 akka lakkoofsa Girigooriyaatti naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaleetti namni jalqabaa dhibee Maariyee Jaldeessaa mpox jedhamu kanaan qabamu argamuu isaa ministeerri fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksisuun isaanii yaadatama. Dhibee kanaan qabamuu isaa kan mirkanaa'e daa'ima umriin ishee yeroo guyyaa 27 gahee yommuu ta'u qorannoo haadhaaf taasifame dhibee kanaaf saaxilamuu ta'uu ishee mirkanaa'eera. Abbaan daa'ima kanaa gara biyya ollaa deemee akka tahe kan mirkaneeffame yoo ta'u bakka inni deemee turetti namoonni waliin dhiheenyatti tuttuqqii qaban adda baasuudhaan hordoffiin taasifaa jirus gabaasa kana keessatti eerameera. Ambaasaadar Redwaan Huseenii fi obbo Geetaachoo Raddaa ergaa muummicha ministeeraa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan biraan gahan. Daarektarri tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Ambaasaadar Jeneraal Redwaan Huseenii fi gorsaa ministeera muummee dhimma baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa poortii Suudaan galaniiru. Jilli kun ergaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad irraa Jeneraal Suudaan Abdul Fattah Al-Burhaaniif ergame jechuun yommuu ta'u akka dursaan jila kanaa jedhanitti yeroo nuti poortii Suudaan geenyu simannaan ho'aan nuuf taasifameera jechuunis dubbataniiti kan isaan jiran. Kanumaan wal qabsiisanii Itoophiyaan tattaaffii Suudaan nagaa fi tasgabbii mirkaneeffachuudhaaf tattaaffii gootuuf deeggarsa kan hin raafamne ni gooti jechuun cimsanii dubbachuu isaanii miidiyaaleen mooyyaa har'aa kana gabaasaniiru. Tibbana magaalaa Finfinnee keessatti namichi poolisii tiraafikaa booksiin tumuu fi reebuuf viidiyoon isaa qoodamaa turuun ni beekama. Namichi poolisii tiraafikaa booksiin rukutuu kun viidiyoon isaa marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuun ijoo dubbii ta'ee tures jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee naannoo Se'aaltaa jedhamu keessatti miseensa poolisii tiraafikaa hojii irra turan nama dhuunfaa karaa daandii bitaatiin konkolaachisaa ture konkolaataa isaa kana yeroo qaban akka dhaabsifaman kan taasisanii fi konkolaataan keessaa bu'uun miseensa poolisii tiraafikaa kana reebuu fi osuma tumuu viidiyoo waraabamee tamsa'aa tureera. Namni dhuunfaa obbo Taamany Asmaamaa jedhamu wayita miseensi poolisii tiraafikaa hayyama konkolaachisaa isa gaafatu namni kun agarsiisuu diduu isaatiin kana bira darbee poolisoota reebuun wayita inni rukutu suur-sagaleen viidiyoodhaan waraabamee marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa tureera. Haa ta'u malee namni kun guyyaa har'aa to'annoo jala ooluunis gabaafameera. Jijjiiramni qilleensaa namoota biiliyoona 4 irratti ji'a dabalataa ho'aa garmalee dabaluu akka danda'u dubbatame. Gara walakkaa uummata addunyaa bara darbee sababa jijjiirama qilleensaa namaatiin dhufuun ji'a tokkoof ho'a cimaa dabalaa akka mudatee haaraa jechuudhaan qorannoon gabaaseera. Ho'i garmalee du'aa fi dhukkubaaf sababa ta'eera kan jedhan sanyii qonnaa fi sirna anniisaa akkasumas haala oogumsa naannoo irratti akka rakkoo cimaa qabus mirkaneeffameera. Gabaasni kun dhaabbata meeteoroloojii addunyaa jiddugaleessa haala qilleensaa fi fannoo diimaa waliin ta'uudhaan kan qoratamedha. Qorattoonni ragaa haala qilleensaa caamsaa tokko bara 2024 jechuunis waggaa tokko dura hanga waggaa har'aatti kan xiinxalan yommuu ta'u taateewwan ho'a garmalee addaan baasuun ho'a giddugaleessaa bakka murtee tokkoof bara 1991 hanga bara 2020 gidduutti ho'a dhibbantaa 90 ol dabaleera jechuunis gabaasa kana keessatti eeraniiru. Namoonni gara biiliyoona 4 ta'an jechuunis uummata addunyaa keessaa dhibbantaa 49 yoo xiqqaate guyyaa 30f
ho'a garmalee isaan mudatam akka gabaasni kun mul'isutti yoo ta'e ammoo yeroo sanatti taateewwan ho'a garmalee 67 argamaniiru. Yeroo baay'ee lolaa bishaanii fi obomboleetti oduu irratti ol aantummaa qabaatanis ho'i taatee lubbuu namaa kan galaafate ta'uun gabaasaalee hedduu keessatti kan hin eeramnedha. Akka xiinxala ogeeyyii du'a ho'a waliin wal qabatee dhufu yeroo baay'ee gadi bu'ee gabaafamaa yookaan maqaan isaa dogongoraan dhahama jechuunis kaahameera. Koolleejiin Impaayeraa Londanitti Piroofeesara gargaarsa saayinsii haala qilleensaa fi barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko kan tahan Frederick Otto akka jedhanitti dambaliin ho'aa callisaan kun nama ajjeesanidha jechuunis kaaseera. Kana jechuun isaanii akkuma haalota qilleensaa garaagaraa yookaan haarikeen armaa kan bubbee naannawaa qarqara biyyoota akka Ameerikaatti argaman gabaafamutti kunis akka gabaafamu jechuun gaafii isaanii keessatti dabalan. Namoonni dambalee ho'aa keessatti daandii irratti kan du'an, namoonni hospitaala keessatti yookaan mana haguuggii gaarii hin qabne keessatti lubbuun isaanii ni du'u. Kana ammoo arguun baay'ee fafa jedheera. Itti dabaluunis tokkoon barmeelaa zayitii gubataa deemuu fi tokkoon kaarboon daayi'oksayidii akkasumas tokkoon ho'i dabaluun dambalii ho'aa namoota baay'ee irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuunis gabaasa kana keessatti Frederick dabaleetii kan inni jiru. Manni murtii waliigalaa himanni lamaan obbo Taayyee Danda'a irraa bilisa jedhaman akka itti fufu ajaja biraa baase. Obbo Taayyee Danda'a waggaa tokkoon dura aangoo deetaa ministeera nagahaa irraa erga kaafamanii booda mana jireenyaa isaaniitti qabamuudhaan hidhamanii himataawwan 3 irratti banamee akka ture gabaasni kanaan dura yaadatamaa tureera. Himata isaanii ilaalaa kan ture manni murtii federaalaa ol aanaa dhaddacha lidataa himataawwan 3 obbo Taayyeen ittiin himataman keessa himata 2 ofirraa ittisuun osoo isaan irraa hin eegamne bilisaa akka ta'an akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti adoolessa 30 bara 2016 murteessee turuun isaanii beekama. Eegasii booda mirgi wabii isaanis eegamee mana hidhaatii bahuun himata tokkichaa irratti meeshaa waraanaa seeraan alaa qabaachuu ilaaluu irratti murtii irratti deddeebiidhaan himata isaanii akka hordofanis kaa'aniitii turan. Gama kaaniin abbaan alangaa himataawwan lamaan obbo Taayyeen ittiin bilisa jedhaman diina waliin waloomuu kan jedhu seera yakkaa Itiyoophiyaa keewwata 25 muraacaa fi keewwata 257 jalatti darbaniiru jedhanii booda bilisa bahan ol amma yeroo ammaa kana ammoo ol iyyannoo gaafataniiru. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Taayyeen ololli farreen nageenyaa ABO jedhanii fi kanneen faannoo jedhamanii naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin fudhata akka argatu yaaduun ergaawwan sochii qaamolee kanneenii deeggaran karaa feesbuukii isaanii qoodaniiru jechuun kanaafis himata kanarraa bilisa ta'uu hin qaban erga jedhanii dhimma isaanii mana murtii waliigalaa federaalaatti ilaalamaa tureera. Obbo Taayyeenis adeemsi falmii mana murtii waliigalaa federaalaati jedhee kan abukaatoo isaanii waliin ta'uun falmachaa kan turan yommuu ta'u manni murtichaas dhimma himata lamaanii irratti jala murtii kennuudhaaf jecha har'atti beellama qabatee ture. Abukaatoon obbo Taayyee Danda'a obbo Abarraa Nigusuu akka himanitti manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha wiixata har'aa ganamaa taa'een waliyyannoo abbaa alangaa fudha yommuu ta'u kana argachuun himata lamaan bilisa jedhaman akka ofirraa ittisanis ajajeera jechuun kaaheera. Manni murtii ol aanaa federaalaa himataawwan lamaan kana irratti akka ofirraa ittisan ragaa gahaan osoo jiruu bilisa kan jedhee fi kanaafuu ammoo himataawwan kun ragaalee ittisaa dhiheeffatanii himatichi akka itti fufu jechuun murteessuu isaas himaniiti kan isaan jiran. Kanaaf jecha himatni lamaan ammaan dura bilisa ittiin jedhaman galmeen gara mana murtii ol aanaa federaalaatti deebi'ee falmiin akka itti fufu jechuunis dubbatameera. Obbo Taayyeedhaaf mirgi wabii kan eegameef himataawwan 3 keessaa lamaan bilisa jedhamee ta'uu hordofee mirgi wabii ammaan dura isaaniif eegamee itti fufamoo ni kaafama kan jedhu beellama mana murtii ol aanaa federaalaa itti aanu irratti adda baafama jechuunis gabaafameera. Manni murtichaa yookaan murtii har'a manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma ol iyyannoo abbaa alangaa dhiyeeffate irratti dabarsee kana hordofee obbo Taayyee Danda'a akkuma yeroo jalqabaa himatamanii himataawwan 3 falmii isaanii akka itti fufan jechuun kan isaan turan. Adeemsi himataa fi beellamaas galmee erga mana murtii ol aanoo federaalaa dhaddacha lidataatti gaheen kan beekamu akka ta'es abukaatoon isaanii kun dubbataniiru. Kanaan dura obbo Taayyee Danda'a himatni 2 irraa bu'uudhaan himata tokko irratti mormachaa kan turan yommuu ta'u yeroo ammaa kana lamaan isaatti dabalamanii akka guutuutti kan isaan falmatan ta'uunis beekameeti kan inni jiru. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Yukureen haleellaa diroonii buufataalee xiyyaara waraanaa irratti geggeessuun kasaaraa doolaara biiliyoona 7tti shallagamu Raashaa irratti geessisuu ibsite. Haleellaan diroonii buufataalee xiyyaarota warshaalee irratti geggeeffame kan Raashaanuu amanteerti jechuun gabaasaaleen garaagaraa ammoo baasaatiin jiru.
Yukureen Opereeshinii Spider Web jedhamuun moggaastee kana gaggeessuudhaaf waggaa tokko irratti hojjechaa turteerti jechuun kan gabaasan yommuu ta'u, biyyattiin kanaan dura haleellaa garaagaraa daangaa Raashaa keessatti raawwatteerti. Akkuma waraanni eegalee tureen doonii waraanaa Raashaa ittiin boontu Mooskoovaa jedhamu haleeluun dhidhimsitee turte. Haa ta'u garuu haleellaan yeroo ammaa kun addaan guddaa fi kan Yukureen milkii waraanaa guddaa ittiin argatte jechuunis addunyaan guutuu wal harkaa fuudhaara. Humni tikaa Yukureen odeeffannoo miidiyaaleef kenneen opereeshinii kana qindeessuun ji'oota 18 guutuu natti fudhateera jedheera. Haleellaa kana Raashaa irratti gaggeessuudhaaf dirooniiwwan xixiqqoon dhibbaan lakkaa'aman dhoksaadhaan Raashaa bakkeewwan garaagaraatti geeffamuun bakka buufataalee xayyaarota waraanaa Raashaa dhihoo jiran hordofaa tureera jechuunis dubbataniiru. Dirooniiwwan kunneen fageenya irraa kan to'ataman yoo ta'an, xayyaaronni Raashaa akka manca'an Yukureen beeksifteerti. Haleellaan diroonii Yukureen raawwatte kanaan xayyaaronni waraanaa Raashaa haleellaa misaa'ilaa fi boombii gaggeessuudhaaf itti fayyadamtu Strategic Bombers jedhaman hedduun isaanii akka manca'anis dubbatameera. Opereeshiniin odeeffannoo tikaan dabalamee raawwatame akkaan addunyaa irratti ta'ee hin beeku jedhan xiinxalaan waraanaa Seerhii Kuuzaan turtii TV Yukureen waliin taasisaniin akka jajanitti. Xayyaaronni waraanaa kunneen fageenya irraa haleellaa nurratti gaggeessuu kan danda'anidha yoo jedhan warroonni Raashaa. Raashaan xayyaarota gosa kanaa 120 qofa qabdi. Isaan keessaa immoo 40 mancaasneerra. Kun nagaa keenyaaf qabatamaadha jechuun dubbateera. Miidhaa xayyaarota waraanaa Raashaa irraa gahe gargar baasuun rakkisaa ta'us Yukureen haleellaa akkasii raawwachuu danda'uu ishee Raashaa irratti dhiibbaan fidu salphaa akka hin taane ammoo kan dubbataa jiran warroonni gara Raashaa irra dubbatanis jiru. Raashaan haala ammaa jirtuun xayyaarota waraanaa haleellaa misaa'ilaa boombiif geggeessuuf gargaaran jala manca'an deebistee bakka buusuun kan hin dandeenye ta'us ibsa kennaniiru. Xayyaaronni Raashaa haleellaa Yukureen geggeessitee manca'uun himamu kunneen Tu-95, Tu-22 fi Tu-160 kan jedhaman akka ta'an yoo dubbatan, xayyaaronni kun ammatti oomishamaa kan hin jirree fi Raashaan xayyaarota kanneen bakka buusuus ta'e suphuu hin dandeessu jechuun harka marachuu qabdi jedheera. Keessumaa xayyaarri kan Supersoonikii Tu-6 jedhamu haleellaa Raashaatiif kaasaraa guddaadha jedheera. Miidhaa qabatamaa xayyaarota waraanaa Raashaa irra gaheen olitti opereeshinii Spider Web weebsaayitii kanneeniin kan wal qabatu Yukureen kan gaggeessite Raashaa qofaaf osoo hin taane biyyoota lixaa michuu Yukureen tahaniif ergaa guddaadhaas jedhaniiru. Waa'ee haleellaa Yukureen kanaa odeeffannoo dursaa kan hin baane yommuu ta'u hanga ammaatti gama Ameerikaatiinis wanti dubbatame hin jiru. Waraana Raashaa fi Yukureen gidduutti waggaa 3 gaggeeffamaa jiru kanaan Yukureen waraanichaan mo'amaa jirti jechuun abdii kutataa waan dhufan kan fakkaatuuf Yukureen haleellaa qindaa'aa akkasii daangaa Raashaa keessatti gaggeessiti jedhanii yaada keessa waan hin qabnes kan fakkaatanidha. Ji'oota dura atakaroo Tiraampii fi Zelenskii gidduutti uumameen kaardiin ittiin taphattu hin qabdu jechuun Tiraamp Zelenskiitti dhaadachuun isaanii kan beekamuu fi gaazexeessaa waraana Yukureen kan taate Iliyaa kan jedhamtu biyya haleellaa jala jirtu kanneen Yukureen mo'uudhaaf ji'a 6 qofatu hafe kaardii hin qabdan nagahaaf jecha harka laadhaa yookaan harka kennaa Raashaa mo'amuu hin dandeessu kan jedhanis katabaniitiin turan. Yukureen kaardii hin qabdu jedhamtus har'a kaardii akka qabduuf taphachuu akka dandeessu ifatti agarsiifteerti jechuun biyyoonni lixaa fi ergaa dhaamaa kan jiran ta'uu lammiilee Yukureen hedduun gammachuu isaanii ibsataniiru. Gama biraatiin ammoo marii marsaa lammataa yookaan marsaa itti aanu gaggeessuudhaaf Raashaa fi Yukureen Tarkiitti akka wal arguuf jiranis gabaafameera. Bakka bu'oonni Yukureen hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu jechuuf kaardii kana battalumatti kan qabatan yommuu ta'u gara Istaanbuulitti yeroo dhufanis kanaan dubbachuu akka boonuu danda'anis himamaatiin jira. Raashaan garuu adda waraanaatti ol aantummaa argachaa dhuftus Yukureen salphatti mo'amuu akka hin dandeenye haleellaa buufataalee xayyaarota waraanaa Raashaa irratti dhuma torban kana geggeessites Raashaafis ta'ee Tiraampiif ergaa waan dhaamte fakkaatti jechuun wal harkaa fuudhanii miidiyaaleen gurguddaan addunyaa gabaasa kana qoodaatii kan isaan jiran. Kabajamtoota jaallatanii